أبا وفي كافاون ويوتا أفوري فلاج وجينا رجع فرنو أبو موبايل أبتنا وفكيسا قبو ولو لبسيتي جرمالي سياسة لما أبا وفي كافاو أكسوما جيلا حواسا ورمو أدادا ولجاها وفكيسا كان قبو ولو لا إبسا يجنو قبتي جاها وفكيسا قبو لبساني تجرا إبسا كنن كيسا ورمو في أروميا كتكسو وطمان جونسا أكلا بطولة تلي وليف كلا جيجرا نيبسي ساني كان قوتو سايسي نفين دوبسا أنا بربو مبارا برايبا غرا ديبين أنغارا channel هي عرفتاني سنينجرا ويوتا أفوري فلاج وفتاني هنگسا إليوتير فنفن كيسا أبا وفي كافاو جيلا دادا كودا أروميا قوتو كيسا كان ولد تلوفي ولين حقسان تا توران كانت تيجي تاورا كان كاي ميديا نمو فالا وانا مسان كبتاني قديم بهاني خنادا كانني غباسا توري أرومو تنوري مسان مكينا موتا غرتي والدورا دوبان بيجسان بولچانيس دباراتي يجودا وجارمالي أرومو دباراتي أمتا أرومو سبا أرومو كانرات يجودا ترولتيم والا ما توري يجودا توقع إيجي كباشون دنداني لما ولين توقومو هندنداني أما كوني غادسا توقو جالتي يجون أبا وفي كافاون ولودان إبسا كسي سانكنون وان أداتي جديدي جادا يجون قلما غاني قلما هنغاني سرينغوني أسيم بهاني أجيم بهاني سنوان براتي كيرو أما أكادومان هنگا إسان هلاج فتانيتين إتين تاعاتين توران كنا إتين غرتي حاسواماتين توريو فالا وانا ميسان تاني كنا توريجودا أميا غوتو كيسا جيلي أدادا جيلي كونس جارما وقم جارما أتت جيلي كورجا partiileen siyaasaa Oromoo guddoo yeroo har'an tana Oromiyaa keessa jiran kan gartee faalla mootummaa ta'allameen abaa ofii kaafaa'uun waloodhaan akkasii ulaa cufatanii guyyaa afur Finfinnee keessatti taa'anii Oromiyaa guutuudha orgaanii osoo iccitiin tokkochiin tinfishin jedhin yaa isaan taa'anii mootummaa ce'umsaa akkamiin gartee Oromiyaa keessatti dhaabanii akkamiin Itoophiyaa tiisuu akkamitti gartee sabaa fi sablammoota tiisuudhaaf deeman kan jedhu ibsa isaanii kana guutuu haala kanaan isinii dhiyeessa. Ibsa waliigaltee marii koree waliin irra jilli jaarmaalee hawaasaa Oromoo adda adda bilisummaa Oromoo fi Koongiresii Federaalawaa Oromoo rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiruu fi jireenya uummataa irratti danqaa ta'ee jiru irratti yaada furmaataa barbaaduudhaa fi gurraandhala 19 bara 2025 kaasee hanga gurraandhala 22 bara 2015 tti guyyoota afuriif marii bal'aa hoteela Ililliitti taasifamee jira. Marii taasifame kana keessatti haalli amma Oromiyaa keessa jiruu fi uummanni Oromoo itti jiru haala lubbuun namaa guyyaa guyyaan itti badaa jiru haala namni hojjetee jiraatu itti dadhabe haala uummanni wabii jireenyaa itti dhabe waan godhu wallaalee keessa jiraachuu isaa gadi fageenyaan hubachuu dandeenyee jirra. Uummata Oromoo rakkoo fi danqaa hamaa kana keessaa baasanii nagaa waaraan akka bu'uu danda'uudhaa fi akka armaan gadiitti irratti waliif gallee jirra. Tokkoffaadha. Nagaa buusuudhaa fi nagaa tiksuu ilaalchisee jilli jaarmaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne nagaa waaraa jiruu fi jireenya uummataatiif barbaachisu buusuudhaa fi bilisummaa fi haqi uummata Oromoo sarbame guutumatti deebii argachuu akka qabu amannee waraanni Oromiyaa keessaa dhaabbatee nagaan akka bu'uu fi nageenya uummata haala amansiisaa ta'een akka tikfamuu qabu walii galuudhaan dhimma kana abaa ofii kaafaa'uun dirqama ofitti fudhatanii wantoota humni isaanii danda'u hunda akka raawwatan amaanaan itti kennamee jira. Jilli jaarmaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne rakkoo siyaasaa fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jiranii fi furmaata maayii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubanne abaa ofii kaafaa'uun uummanni Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraatawaa fi bilisa ta'een hanga filatutti akkasumas tajaajila uummataa barbaachisu kan kennu mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa paartiilee Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu hunda kan hammate yeroo murtaa'ee fi akka hundeessan amaanaan itti kennamee jira. Jilli jaarmaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti hirmaanne waraanni bilisummaa Oromoo waboon nagaa amansiisaa Oromiyaa keessatti buusuudhaa fi qooda olaanaa akka qabu amanuudhaan abaa ofii kaafaa'uun waraanni kun bulchiinsa siyaasaa mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa hundeeffamu jalatti itti gaafatamummaa fudhatee seera. Nagaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'u haala barbaachisaa akka qindeessanii fi guutanii fi amaanaan itti kennamee jira. Lammaffaa rakkoo magaalaa Finfinnee fi daangaa Oromiyaa furuu ilaalchisee jilli jaarmaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti hirmaanne magaalaan Finfinnee seenaanis ta'ee seeraan qabeenya uummata Oromoo fi magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate guutumatti amanuun magaalaan kun itti waamamni isii akka mootummaa Oromiyaa taate abaa ofii kaafaa'uun itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii akka mirkaneessan amaanaan itti kennamee jira. Jilli jaarmaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti hirmaanne Walloo, Diredawaa, Matakkal, Mooyyalee, Madda Walaabuu fi kan kana fakkaatan dabalatee daangaaleen Oromiyaa karaa adda addaatiin irraa ciccitanii mootummaalee naannoo adda addaatiin Oromiyaa daangessan keessatti akka hafanii jiran amanuudhaan abaa ofii kaafaa'uun itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii seera addunyaa fi seera biyyi qabdu irratti hundaa'uudhaan akka Oromiyaa keessatti hidhachaasan amaanaan itti kennamee jira. Sadaffaa tokkummaa fi ijaarsa uummata Oromoo cimsuu ilaalchi
ilaalchise jilli jaarmaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne sirni gadaa siinqee hundee tokkummaa fi ijaarsa siyaasaa dinagdee hawaasummaa aadaa fi nageenya Oromootiif qabaachaa ture sirriitti hubanne ABO fi KFO'n sirni gadaa siinqee kun gadi fageenyaan qoratame ummata wajjin marii bal'aan taasifame haara'umsi jaarraa keessa jiru wajjin wal madaaluu itti taasifame sirni Oromoon ittiin bulu akka ta'uu danda'u waan barbaachisu hunda akka taasisan amaanaan itti kennamee jira. Afraffaa mirga sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan ilaalchise jilli jaarmaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti hirmaanne sirni gadaa uummanni Oromoo akkamitti akka kanneen Oromoo hin taane wajjin kabajaa fi michummaadhaan jiraatamu haalaan kan barsiisee fi muuxannoo kan itti qabu ta'uu isaa hubachuudhaan fuulduras ABO fi KFO'n haala uummanni Oromoo sabaa fi sablammoonni sodaa tokko malee mirgi isaanii guutumaan guututti kabajamee fi wajjin jiraatamuu danda'u irratti hojjetanii fi dhugoomsan amaanaan itti kennamee jira. Shanaffaa hariiroo mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa jidduu jiraachuu qabu ilaalchise jilli jaarmaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argamne mootummaa federaalaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa akka hin jirre uummanni Oromoo akka baay'ina isaa fi gumaacha isaatiitti jaarmaalee mootummaa federaalaa keessatti akka bu'aa akka hin qabne walabummaan dhaabbatoota instituushinii kanneen akka mana murtii poolisii federaalaa humna ittisa biyyaa fi kan kana fakkaatan akka hin jirre qabeenya waloo federaalaatti gaheen uummata Oromoo xiqqaa ta'uu hubanne ABO fi KFO'n wantoota daddaban kana haala sirreessuu fi dantaan uummata Oromoo mootummaa federaalaa keessatti kabajamuu qabu irratti itti gaafatamummaadhaan akka hojjetan amaanaan itti kennamee jira. Nuti jilli hawaasa Oromoo adda addaa koree waliin kana irratti argamne tokkoffaa jila waltajjii qabaa abbootii gadaa Oromiyaa yookiin hojimaata gumii abbootii gadaa Oromoo lammaffaa jila yaa'ii 1966 waldaa Baccaa fi Tuulamaa sadaffaa jila Irkoo 1976 hojimaata idilee addaa duraanii afraffaa jila yaa'ii ganyaa haara'umsa haadha siinqee shanaffaa jila abbaa dhugaa yookiin hojimaata abbaa muudaa yookiin ayyaantu jahaffaa jila wayyooma anaajinaa yookiin hojimaata dirree sheekanaa Huseen torbaffaa jila wayyooma soofumar yookiin abbaa murtii saddeetaffaa jila nagumaa dambii yookiin hojimaata sayyidii alfaqii yaa dambii sagalaffaa jila jaarolee biyyaalessaa Oromiyaa yookiin bakka buutota lammiilee Oromiyaa kurnaffaa jila ogafaanii yookiin hayyoota yuunivarsiitii kudhataffaa jila teessoo magarsaa badhaasaa yookiin hojimaata qulqulluu sinodosii Oromiyaa teessoo Phexros kudha lammaffaa jila waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa yookiin jila sadaasa 24 bara 2023 kudha sadaffaan jila dhugeeffannaa uummata yookiin dhaabbota hordoftoota amantaa waaqeffannaa kudha afuraffaan jila yuuba tokkoffaa yookiin dhimmoota mirga namoomaa fi siviilii Oromoo kudha shanaffaan jila waahillan waltajjii yuuba afuraffaa kudha ja'affaan jila yaa'aa haara'umsa Finfinnee yookiin hawaasa finna Finfinnee dhuma irratti jilli guula waliinii ABO fi KFO amaanaa itti kenname kana akka seeraa fi sirnaan raawwatan deeggarsa nu irraa barbaadamu hunda kennuuf waadaa seennee jirra. Jila jaarmaalee hawaasa Oromoo fi jaarmaalee siyaasa Oromoo ABO fi KFO gurraandhala 22 2025 Finfinnee irraa. Jaarmaaleen siyaasa Oromootiif akkasuma jila hawaasa adda addaa Oromiyaa keessa jiraatan kanneen gartee amma as ibsaa kana keessatti maqaan isaanii dhahome kunniin hundi isaanii mootummaarraa waan abdii muratan fakkaata. Mootummaan mirga lammiilee akka nagahan jiraatan eeguu waan hin danda'inii fi daangaa Oromiyaatii fi gartee Oromiyaa eeguu waan hin danda'inii fi dirqama mootummaan ce'umsaa yeroodhaa dhaabbatee akkasuma gartee akka biyyaa fi uummata isaa akka tiisu jechuudhaan haala kanaan walii galaniitti jiranii jechuudha. Fuulduraaf akkamiin itti milkaa'anii fi akkamiin itti deemuudhaaf deemaan kan jedhu walumaan itti dhufneetiin agarra jechuudha. Mootummaadhaaf guddaadha jedheetii yaada. Hundaafiyyu waan itti aanu walumaan ilaalla. Ana bira gurmoo baala biraa hanga qophii biraatti walitti deebinutti. Nagaan ture.